Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa taphaa torbee shanaffaa Liigii Olaanoo Oromiyaa Ramaddii Baan magaalaa Dambi Doollootti gaggeeffamaa jiruun itti maana waliin tura. Taphoonni torbee shanaffaa Liigii Olaanoo Oromiyaa Ramaddii Baatiin magaalaa Dambi Doollootti taphoonni ja'a gaggeeffamaniiru. Taphaa guyyaa irraa ganama dirree TTC kolleejjii irratti sa'aatii 3tti bishaan toophii fi mattuu gidduutti adeemsifameen galchii tokko qixabaa'uun qabxii qooddatanii jiru. Amaanu'eel Goobanaas mattuurraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha sa'aatii 5tiin ammayyaa fi Aggaaroo gidduutti godhameen ammoo Aggaaroon galchii 2-1 injifannoo isaa jalqabaa ammayyaa injifachuun galmeessee jira. Kanumaanis Maatiyoos Taaddasee Aggaaroorraa taphataa hojii taphichaa ta'uun badhaafameera. Isteediyeemii Dambi Doolloo irratti ganama sa'aatii 3tti Injinnii Mugariif Limmuu Gannat gidduutti tapha adeemsifameen Injinnii Mugariif Limmuu Gannat galchii malee goolabuun qabxii qooddatanii jiru. Kanumaanis karra eegaan Injinnii Mugar Geetinaat Abbabee taphataa hojii ta'uun badhaafameera. Ittuma fufuun sa'aatii 5tti Jaardagaa Jaartee fi Jaansayyoo gidduutti tapha taasifameen ammoo Jaansayyoo galchii 2-2 Jaardagaa Jaartee injifateera. Amaanu'eel Dirribaas taphataa hojii taphichaa ta'uun Jaansayyoorraa badhaafameera. Tapha eegamaa sa'aatii 7tti Ambuyyee fi Mandii gidduutti godhameen ammoo Mandiin galchii 2-0 dursa boqonnaa bahuun tapha boqonnaa deebiitiin galchii 4-2 Mandiin injifateera. Ambuyyeen taphoota 4 booddee torbee shanaffaan yoo injifatamu Mandiin ammoo taphoota 3 walitti aansee injifatamus torbee 4ffaa fi 5ffaa walitti aansuun injifachuun qabxii isaa 6 gahatee jira. Kanumaanis Indaalkaachoo Tasammaa Mandiirraa taphataa hojii ta'uun badhaafameera. Tapha torbee shanaffaa kan xumuraatiin sa'aatii 9 irratti Gabaa Roobii fi Harbuu Culullee gidduutti godhameen Gabaan Roobii galchii 1-0 dursaa boqonnaa bahuun tapha boqonnaa deebiin sekoondii 17 irratti taphataan sarara fuulduraa Gabaa Roobii Saamu'eel Waggaarii galchii ariifataa lakkoofsisuun 2-2 hawwattummaa taphichaatti fufsiiseera. Tapha daqiiqaa guutuun galchii 3-0 Gabaan Roobii Harbuu Culullee injifateera. Saamu'eel Waggaarii immoo taphataa hojii taphichaa ta'uun Gabaa Roobiirraa badhaafameera. Gabaasa qindaa'eef Sanyii Cannaqaa Dambi Doolloorraa.